Ashama harkafuunee daawwattoota Maaya Show kun odeessa Maaya Artiiti. Odeessa keenya har'aatiin kitaabilee haaraa maxxanfaman irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessinee jirraatii itti dhiyaadha. Torbee dabarsinee kanatti kitaabonni hedduun maxxanfamuun dubbistootaaf dhiyaataniiru. Torbaan dhufu kanatti immoo kitaabileen hedduun eebbifamanii gabaatti akka dhiyaatanis odeeffannee jirra. Kitaabileen torbee dabarsinee kana bahan keessaa kitaabonni qabiyyeen isaanii xiinsammuu, baacoo fi tiyaatiraan wal qabatan ni eeramu. Ganna 30 dura ibduuba deebinee yoo yaadanne seenaa ogbarruu fi tiyaatira Oromoo keessatti ogeessa qooda olaanaa qabaachuunii fi seenaa artii uummata kanaaf gumaacha guddaa gochuun kan beekamu barreessaa fi gaazexeessaa Dhaabaa Wayyeessaa argan. Tiyaatira Oromoo dukkanan duuba jedhu barreessuun dheebuu tiyaatiraa bara sana baaseera. Amma immoo tiyaatiriin kun kitaabsamee maxxanfamuun torbee dabarsinee kana dubbistootaaf dhiyaachuusaa odeeffanne. Gaazexeessaa fi barreessaan Dhaabaa Wayyeessaa kitaabilee asoosamaa kanneen akka Godaannisa, Gurraacha Abbayyaa fi kanneen birootinis ni beekama. Haaluma wal fakkaatuun torbee dabarsinee kanatti kitaabonni lama barreessaa Eebbisaa Baay'isaatiin barra'an maxxanfamuun dubbistootaaf dhiyaataniiru. Kitaabileen kunneen mata duree guddinni akkanaa fi nama siyaasaa jedhuun kan moggaafaman yoo ta'u, kitaabni inni jalqabaa xiinsammuu irratti xiyyeeffachuun boqonnaalee 21 fi fuula 330 qindaa'eera. Kitaabni inni lammaffaa nama siyaasaa jedhu ammoo kuusaa baacoowwan gaggabaaboo ta'ee fuula 120 qindaa'uun dubbistootaaf dhiyaateera. Barreessaan kitaabilee kanneenii kan ta'e Eebbisaa Baay'isaan hanga ammaatti walumaa galaa kitaabota 50 uummata isaatiif gumaacheera. Gama biraatiin ammoo kitaabni seenaa hayyicha artii Abbaa Walaloo fi Yedalee akkasumas gaaddisa artii Oromoo kan ture Abdii Muhammad Yohaaw Abdii Qophee irratti xiyyeeffate mata duree Abdii Qophee Odaa Artii Oromoo jedhuun maxxanfameera. Kitaabni kun boqonnaalee 7 fi fuula 247 qindaa'uun dubbistootaaf dhiyaateera. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa borii kitaabni asoosama dheeraa mata dureen isaa Ijatu Wal Arga jedhuun moggaafamee fi Barataa Adam Awwaliin barraa'ee galma guddaa magaalaa Galamsootti ni eebbifama. Kitaabni kun fuula 160 fi boqonnaawwan 4 qindaa'uun dubbistootaaf dhiyaateera. Odeessi keenya kanuma sagantaa Maayaa Show waliin turtii gaarii. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show kun sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'insa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo muraasa kanatti kan isiniif dhiyaatu nageenya keenya kan jaalalaa bakka jirtan maratti isiniif hageessu isiniin jenna. Har'aan tana sagantaa keenya gaa odeessa Maayaa Artiidhaan eegallee amma immoo sagantaa keenya keessummaa irratti argamna jechuudha. Har'aan tana gaa madda bunaa qabeenya uumamaa garagaraa damma jettan waa hedduutu irraa burqa jechuudha. Achi keessa addunyaa artiidhaaf dargaggeessi gumaachame tokkoon as istiidiyoo Maayaatti isiniif affeereetiin jira. Sagalee kiloolummaa isaatiin hedduu jaalatamummaa kan gonfate namni hedduun akka tasaallee isa dhageeffate maaloo mucaan kun hojiiwwan hedduu osoo nuuf hojjate maal ta'a osoo nuuf weellise osoo nuuf yedaleese faa jettanii kan hawwitan har'aan tana istiidiyoo Maayaatti argamneetii waa'ee hojii isaa haaraa haasa'uudhaa fi waa'ee isaatillee maaliif nu jalaa badda maaliif nuuf hin daleene hojiiwwan garagaraa jechuuf deemna waan ta'eef mee isa wajjiniin kallattiidhaan isinii qunnamsiisa hamma maayyii sagantaa hayyatti turtii gaariin isiniif hawwa. Dambii alaazahee dammee dammaadaamu jaalallee kee kun hin kuufamu laazahee dammee alaazahee dammee dammaadaamu jaalallee kee kun hin kuufamu laazahee dammee alaazahee sanyiin kan kee hundee dammee alaazahee bunaa wajjin margee dammee alaazahee sin jaalladhee shaggee dammee alaazahee gaafumaan si argee dammee alaazahee ija koo si argee dammee alaazahee kan biroo laaloo dammee alaazahee kan koo si haa godhoo dammee alaazahee gooftaan hunda caaloo bu'ee ba'een si argaaf roora'ee
sumaaf cabee siifan kufee ka'ee hunda namaa caaltee na boojitee nan miidhimee rabbiin sodaatee dammee dammee damma damoo dammee dammee alan dammee 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 sumaan argaaf hin dadhabnee milli dammee 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 alan dammee dammee damma damoo alan dammee 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 alan dammee 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 damma damoo alan dammee dammee jedhaga. Wow. Kalli raaraan kisne hayya kaa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shows keessummaan kiyya gaarra weellisaa yadaleessaa walaleessaa Kadir Ahmad baga nagaan dhuftee Kadir keenya. Baga nagaan nu eegdanii waan naaf hirtaniif galatoomaa. Hayyee atilleen daawwattoota Maayaa Show kabajuudhaan istiidiyoo Maayaatti waan argamteef ammallee galatoomiin siin ja'a. Hojiiwwan ati hojjettu hundinuu hedduu jaalatamummaa guddaa kan gonfatanidha. Keessumattuu immoo kilipiin kan kee haaraan kan kaleessa galgala gadhiifame jechuudha. Hedduu jaallannee jirra. Isatti deebinaati. Kadiruma kanarraa mee if duuba deebinee gaafa inni awwala gara weellee kanatti dhufe san weellee waan sanfaa akkamii yaadata waan jirra haa kaanume. Wanti ijoollummaadhaan jalqabame sammuu ijoollummaatiin wanti godhame martuu hin dagatamu. Anis yaa manuma barumsaatti eegalee kutaa 5 gaafa seennu barnoota muuziqaa faraqaan tokko barnoota muuziqaa qaba ture. Barnoota muuziqaa fi ispoortii waan akkasii ture. Kitaaba muuziqaa fa'aa jira ture. Waa'ee nootaa irratti sagaleewwan kii yookiin waa'ee iskeelii kutaa 5 gaafa jalqabnu ani walaloo kanan eegalee kutaa 3 barataatti walaloo barreessuu kanan jalqabe kutaa 3 barataatti yeroo sana waa'ee HIV baay'inaan dubbatama ture. Mana barumsaatti illee waa'ee HIV AIDSiitu baay'inaan haasa'ama. Ganama faaruu gaafa alaabaan fannifamu faaruu jedhama. Faaruu sanaan dura namni qophii qabu barattoota keessaa qophii dhiyeessa. Ani immoo gaafa kan ganamaa kan guyyaa jedhama. Gaafa kan ganamaa ta'u dursee dhaqeen walaloo dhiyeessa yeroo baay'ee. Sanarraa eegaleen walaloo sirbaa odoon ta'e walaloodhuma waa'ee naannoo, waa'ee biyyaa, waa'ee kanan jalqabe waa'ee HIV AIDSiiti. Kitaabarras ture yeroo sana kitaabarratti seenee akka baratamu godhamaa ture. Walaloo dhumte HIV AIDSiin nama nyaataa sanyii namaa fixaa waan jedhu. Isaa fi waa'ee tamboo fa'aa ture kutaa 8 kitaaba afaan Oromoo kutaa 8 irra obboleettiin koo hangaftee kutaa 8 gaafa seentu an kitaaba afaan Oromoo gaafa argadhe walaloon keessaa barbaada. Waa'ee tamboo maafan tamboo xuuxaa kan jedhu isa afaan baay'een dubbiseen ture yeroo sanarraa ka'een waa'een HIV AIDS gaafa haasa'amuu jalqabaan waa'ee HIV AIDS barreesse. Walaloo dheeraan barreesse. Naa dhumuu didee jechuudha. Garuu ganama 3 moo maaliin dhiyeesse kutaa 1 kutaa 2 kutaa 3 jedhee. Sana booda gaafa kutaa 5 seennu barnoonni muuziqaallee dabalataan hin kennama ture. Sanarraa walaloo koti geerarsaa fi walaloo yaala sallasee baay'ee sirba Alii Birraati. Sirba Dr. Alii immoo ijoollummaa kaaseen dhaggeeffadhan ture. Maatiin baay'inaan eeyyamu yeroos akka sirba dhaggeeffannuuf hin eeyyamu ture. Garuu ollaa kiyya namicha dhaggeeffatu ture. Kaasettii Alii Birraa baay'ee qaba. Hunda isaa qaba. Kan isaa qofa dhaggeeffata. Gaafan barbaade sirba dhaqeen dhaggeeffadhaa yaala sallasee gaafan kitaabarraa argu baay'een gammade walaloosaa. Walaloosaa hin beekun ture. Taa'een dhaggeeffadhu waan ta'eef walaloosaa hin beeku ture. Saniif gaafa walaloo kitaabarraa argu natti tolee
sana booda geerarsa simmoon argadhe. Geerarsa ani dhaloonni koo Jimmadha. Jimmatti waan hin kaasetti sirballee dhaggeeffachuu hin dandeenyeef yeedaloowwan geerarsaa baay'ee hin beeku. Garuu bara 91 moo 2 wayii waraana Baadimee yeroo sana irratti Geetaachoo Hayilamaariyaam geerarsa dhiyeessii baay'ee darba ture televizyiiniidhaan. Irra deddeebi'anii ni dabarsu turan. Ani bara 92 kutaa tokko seenee bara 96 yookiin 7 jechuudha. Kanan kutaa 5 seenee yeroos yeedaloon Geetaachoo gurra koo keessatti hafee gaafanii walaloo argadhu kitaabarraa baay'ee gammade. Akkuma sirba Alii sana argadhe kana argeen walaloo waan argadheef maaliif kaasetti Geetaachoo argachuu hin danda'u. Tokkoffaa daa'imma yoon argadhellee dhaggeeffachuu hin dandeenyu waan ta'eef saniif maaliin godhee walaloo kitaabarraa sana yeedaloo Geetaachootti jijjiire. Yeedaloo Geetaachoo kan tuttukaatu kennifnee isa laphee goojara isa bookkisee haatoo akka leenca daggalaatti noogoo kee ba'uuf egaa. Yeedaloo kana maaliin godhee walaloo kitaabarraa sana koteen hindaanqoo lafa garbootti yaate kote garaa koo na daddarbuutti kaate. Na hin daddarbeen garaa barreeni darba daraa na hin daddarbeen garaa barreeni darba daraa. Arfaasaa qotan malee birraamaan dharamatoo qeerrummaan kuusan malee ni deebi'uudhaan maal nyaatu. Deega gosa barrisaa turamaan sibannisaa mukarba daraaritti dalabbaan abaaritti dalabbaan. Yeedaloo kanatti jijjiireen gaafan sirbuu barsiisaan kiyyallee baay'ee natti gammade. Kanumaan yeroo jalqabaaf yeroo kutaa keessatti barattootaaf mee walaloo geerarsa nama danda'u jedhanii affeeranii naan ani walalocha baay'ee dubbiseen ture qabadhellee sammuutti waan jaalladheef qabadhee ana jedhee harka baasee kottu jedhanii ijoolleen baay'ee gammadde. Yeroo jalqabaatiif sagalee kollee dhagahan ijoolleen baay'ee gammadan hin iyyame. Kutaa 5 namichi balbala 4 wayi roomii 4 moo 5 barsiisa ture. Sana hundarra naannessee geerarsa akka fakkeenyaatti akka ijoolleen irraa barattuuf anis nan gammade bakka. Baay'een gammade waltajjii guddaa akkan argadhe. Introductionii bridge waan argin beeku yeroosii calliseetuma seenee sirba boodarraa na argisiisanii erga parampam ishoo jettee seentaa akkasitti natti eegalanii boodarra ani waan hin dhaggeeffanneef egaa kaasitti illee dhaggeeffachuu hin dandeenye boodarra sirboota kaanillee gaafan sirboo intro bridge waan jedhamu sana beekaa dhufe. Garuu sagalee jiranuu keessattuu iskeelii muuziqaa yeruma sanarraa kaasee nan beeka ture. Boodarra kutaa 8 gaafan seenuu akka ofiillee hojjechuun qaba bakka nan hojjedhan jedhe. Amma maaliin godhe abaaboo Jimmaa sirban dura hojjedhee iskeelii kanaan hojjedhe jechuudha. Garuu maqaa isaa hin beeku. Maqaa isaa hin beeku, taamaa hin rakkatee hin beeku. Abaaboo Jimmaa magaalee shaggaa ilkaan aannanii ija jaalalaan si yaadee kullee koo qonnarra nafinii. Ija jaalalaan si yaadee kullee koo qonnarra nafinii. Shootee intala abbaa Jifaar magaalee Jimmaan jirtoo. Garaan kiyya sin obsuu tokkittee koo naaf kottuu. Qarqara gibee rooba gara waaqaan gongomee mana nooluu nan joora jaalala kee qabamee nan nufaa nafuu aggaaroo yebbuurra goree kophaa hin buluu yaanni koo bolii kee baree. Kolaan kolii beektaa waddii hin mul'anne koos jireenyi kana ati naan hubanne
kan na gubaa jiru barmalee jaalala dafii koonaaf ta'ee situ hunda caala. Kan irraa adeemsa isaa fudhata adeemsa yeedaloo hin beeku yeroo kutaa 8 baradhaa waggaa 15 14 akkasii yaa biyya keenya ta'eef malee sila umrii xiqqaadhaan nama yeedaloo hojjete jedhamuus nan danda'an ture. Garus yeroo sanarraa kaasee yeedaloo jalqabe. Sana booda maaliin godhe iskeelii Dr. Alii Birraa sirban. Ammas sirbee Dr. Alii kaanii waliin fakkaatu baqa. Kophaa isaatti sirba uumamedha. Yeedaloon isaallee adda. Wahedduu haasne haa if booda deebinee akkamii qaamsa goote kan jiru sanillee hedduu takka bareedaadha. Hunda caalaa Kadir haalli muuziqaa ittiin hubatu achiin booda immoo hubatee ittiin taphatu ittiin weellisu ittiin yeedaleessu fa'a ajaa'iba. Barumsa isaa baratteeti immoo maalirraa haifon? Gaaffii bareedaa na gaafattee gaaffii kana nama baay'ee na gaafata. Ogeessota dabalatee ogeessota muuziqaa warra meeshaa taphatanu irraa kaasee warra yaareeditti TMS mana barumsa school jazz bakka jedhamutti warra baratanii bahan dabalatee na gaafatu baay'ee amma kilaboota adda addaa irra waliin hojjenna. Waa'ee meejarii waa'ee iskeelii gaaffii meejarii amma C D E meejar F meejar G A B C jedhamee do re mi fa sa jedhamu sana akkasiin meejarii dhuma hojjedhu irraa ka'ee meejarii biraatti illee odoo jarri meeshaa naan qaban faan seena. Seeneen milikitaa walitti himna. Akkasii yoo jedhe harka quba tokko yoo argisiifte C meejar yookiin doodhaa akkasii yoo jette D meejar yookiin re akkas jennaan C akkas jennaan F meejarii akkasii yoo jette G dha. Akkasii yoo jette B meejar akkasii yoo jette A meejarii ta'anna akkasii walii galla waltajjii irratti warri taphataa meeshaallee meejarii isaa baruudhaaf milikitaa walitti abbaan meejaricha beeku qabatee maal godha milikitaa itti argisiisa qubaan laalanii meejaricha irra seenu jechuudha. Saniif anis erga muuziqaatti seenee waan kana baradhe fakkeenyaaf C meejarii irraa gara G gaafan seenu re sol yookiin G irra gaafan seenu C'n waanidha sumarra taphataa harkaan itti argisiisa jechuudha. G irra hin jira meejariin koo kana hidhee itti argisiisa. Booda laalanii indeet akkamitti dhufe hundi kun nama vookaalii fa'aa barate muuziqaa waliin nama vookaalii sagalee sirriitti baratee waraqaa isaa qabu yookiin biyya alaatti nama baratee dhufetu gurra akkasii gurraan sagalee irra jiru namni beeku gurraan dhagahee qofa namni beeku nama muuziqaa baratee akkamitti ta'ee naan jedhu yeroo baay'ee. Kanaaf ani hin baranne muuziqaa kutaa 10 akkan xumureen biiftuu dhufee seene. Kanaafuu muuziqaa ogummaa isaa barattee osoo hin taane wanti rabbiin naa kennee jira. Wanti rabbiin naa kennee jira isarratti immoo namni practice godhu waan barachuu barbaade yookiin waan baruu barbaade irra gahuun isaa nafu. Matti bees gitaarii baay'een jaalladha. Bees gitaariif diraamii baay'een jaalladha. Diraamii yookiin jaazii dibbee ammayyaa sana baay'een jaalladha. Itti gaafatamaa Shanangibee ture Roos Badruu Ahmad jedhama. Waan baay'ee na argisiiseera. Na laalee diraamiin jaallattaa naan jedhe baay'een jedheen. Kan biraa bees gitaariin jaalladha. Riitimiis immoo yeroo reefuun jalqaba waan ta'eef riitimii garagalchuus yookiin hin jedhama riitimii keessaa bahuu gaafa jedhamu naan galu maanni wanni kun naan jedha yeroo jalqabu san boodarra riitimii keessatti sirbuudhaaf riitimii sana baruudhaaf dibbee keessaa bahuudhaaf yookiin dibbee sana garagalchuu maal isaa garagalama jedhan ture boodarra itti siqee akkaataa jarri taphatan ulaalaa kophaa koo gaafa jarri taphatan waan harkaaniin boodarra na laalee hin jaallatta kan biraa gitaar lachaan sin argisiise naan jedhee torban tokko na argisiise akkaataatti qabanu akkaataatti dhahanu miila lamaan taphatta harka lamaan taphatta isa na argisiise torban tokko
ji'a lama torban tokko booda ji'a tokkoof guyyaa 20 keessatti sirboota achitti jarri waltajjiitti dhiyeessanu mara qo'adhee fixe. Diraamii jechuudha. Waaw, kun cimina guddaadha. Yeroo tunu daangeessa malee waa hedduu haasa'uu ni dandeenya. Mee waan ta'e irraa keenyuuf gaa daawwattoota keenyaaf wallee takka. Harmee koo si yaadeera, haadha koo si yaadeera, ayyoo koo si yaadeera, deessee koo si yaadeera. Olmaa kee sindaaganyaani gara kee fiigaan jira, haadha koo si yaadeera, ayyoo koo si yaadeera, deessee koo si yaadeera. Ishee jettu qofaan hojjedhee yeroo wayiitiif biyya gaafan boqonnaa adeemu. Wallee kanaan wal qabatee mudannoo qabdaa jaan dhagaye. Ni boocha faayidaan gaafa Finfinnee dura dhufte san. Maatirraa gaafa fagaattu nama jaallattu tokko gaafa waliin jiraattu tokko hin beektu. Bakki isaa sitti hin beekamu gaafa irraa fagaattee bakki isaa sitti dhaga'ama. Ani dhufee bakka Finfinneetti yaaddoo jaraa hin dandeenye ture. Sana booda sirba kana garuu ani yeedaloo irratti baay'ee hojjedha malee walaloon dafee naan dhumu. Maaliif sirba godhee xumuree hojjechuu waan hin barbaadu wanta hin barbaadu sun dafee naan dhufu saniif walaloon sana rakkisa ture boodarra gaafa Abaaboo Jimmaa istuudiyoo Abaaboo Jimmaa hojjedhetti ijoolleen barreessan baay'ee jiru. Tasfaayee Ayyaleen naan barreessaa cimaadha. Inni sirba akkasii hin qaban ture. Naa dhumuu dideenaan inni geessise achumaan inni walaloo isaa mara. Dhiiganaaf dafkeetee jiruu koofaaf dhaabdee ajoon kee lubboodha anaaf wareegamtee koraan koramtee ayyoo yeroo na guddistoo. Odoo zibitee natti tola garuu ammallee peediin isaa na keessaan baare beektaa ammas akka baay'ee yaadaan beektaa. Saniif sirba biraa bakka sasii buusaa sirba Dr. Alii sirba baay'een jaalladhu keessaa gammachuuf sanoodha bultii uwwifannaa jette jettee nama gurrarraa cuffannaa gammachuuf sanoodha bultii uwwifannaa jette jettee nama gurrarraa cuffannaa waan bultii nuti gurraa maganfannaa kan bultii nuuf jaarurra wal gorfannaa kan bultii nuuf jaarurra wal gorfannaa sinniftuu yaada koo utubduu dambooba koo kakkabduu uffata koo miidhagsituu bifa koo bohaarsiitu tantu fageessitu rakkoo dagalee jiruutti yaa limmantuu yaa irkoo dagalee jiruutti yaa limmantuu yaa irkoo bultiin wasaasaadha makmaksatti himama galameen hin qabuun irratti dirqama bultiin wasaasaadha makmaksatti himama galameen hin qabuun irratti dirqama qooda kee gumaachi waan taateeti baalaman siif seena waan gara kooti baalaman siif seena waan gara kooti tinniftuu yaada koo utubduu dambooba koo kakkabduu uffata koo miidhagsituu bifa koo bohaarsitu tantu fageessitu rakkoo dagalee jiruuti yaa
limmantu yaa irkoo daagalee jiruutiya limmantu yaa irkoo jettee yoo kilabii ta'e arramoo boruu yooma wal garuu bormoo arraa yooma lagarraa arramoo baru yooma wal garuu bormoo arraa yooma lagarraa nindeema biyya feeteen dhaqaa nindeema biyya feeteen dhaqaa gaara feeteen bahaa laga feeteen cehaa deebi'ee arguudhaaf ija kee bareedaa si wajjin dabarsuuf jiruutiyya hundaa. Barararam jetta gaa. Namatti tola. Hedduu takka bareedaadha. Kilabii hojjettaani? Akkamiree hojiin kilabiidha? Hojiin kilabii ani nama waltajjii ta'uun barbaada duraanu. Amma weellisaa baay'ee sagantaa kana yoo ilaalan dhiifama naaf godhanu weellisaan baay'een amma arginu weellisaa istuudiyooti. Angaruu weellisaa istuudiyoo gaafa taatu atu ni sirbita. Atu akka barbaaddetti sirbitee maal si godhaa sarjarii si godhaa soofteerii sarjarii godhee kukkutee soofteeriin si sirreessee sagaleedhuma kiiloolee bakka ofiin amantuyyuu sirbuma tokko sirbitee oddoo waraabamtee ilaalte ofiin amantu si sirreessee garuu subana immoo gaafa waltajjii irratti dhiyeessitu rakkoon amma an nama waltajjii ta'uun barbaada. Bakki itti sirbamu ni guddaan immoo kilabiidha. Kanaaf sitti tolee jira. Baay'ee maaliif carraa sirbuun argadhe bakka. Yeroo baay'ee hojiiwwan Dr. Ali Birraa hojjetta. Kanaan beekamtaa waltajjiiwwan garaagaraa irratti jechuudha. Hojiiwwan isaa mee akkamitti hubatte? Kan isaa anaa miti warrumtuu ogummaa isaa anaa olitti ogummaa muuziqaa barumsa muuziqaa anaa olitti qabanu waan hubatan natti hin fakkaatu ana dhiisi. Maaliif hojiiwwan isaa hubachuu dhiisiiti dhaggeeffatanii waan keessa jiru sana madaalanii baasanii namatti himuudhaaf illee waan ulfaatudha. Maaliif ijoolleen amma waliin hojjennu keessattuu naayit kilabii warri meeshaa taphatanu hin haasa'u yeroo baay'ee inni nama addaati. Maaliif mee arreenjimentii irraa kaasnee yoo ilaalle qindoomina muuziqaa irraa kaasnee yeedaloo amma yeedaloo akka Alii Birraatti namni hojjete jira amma fakkeenyaaf akka reegee fakkeessee arramoo boru kan jedhu sun ogguwallee kan yaadne kee annawaadu itti obsee tuman aadu itti obsee amma yeedaloo akkasii bakka biraatti dhageessee misirboota Afriikaadhuma keessaa kan of danda'edha bakka kaan illee hin fakkaata waan jettu miti. Hojiiwwan isaa keessaa kan akka raajisitti ta'u tokko ni jiraame. Kan baay'ee dinqisiifatu. Yaa Rabbii yaa jabaa irkoo suman qaba jedhee gadi bu'a beektaa. Meejarii inni ittiin sirbe sanaan an sagalee inni tuqu sana tuquu hin dandeenye. Inni garuu waltajjii irratti illee gaafa Hacaaluu Hundeessaadhaaf sirna dungoo qabsiisaa gaafas illee dhaabbatee boohaatuyyuu sirba kana dhiyeessee garuu waltajjii irratti hin bahaan seenaan istuudiyootti waan waraabameef kii sana yookiin qulfii sana waan inni xiqqinatti fakkaate istuudiyoo keessatti hamma ta'e tokko yoo itti buute soofteeriin ol si kaasuu danda'a. Garuu inni waltajjii irratti akkuma sanatti dhiyeesse. Akkuma sanatti rahmata kee nulfaata. Garuu hamma ta'e tokko irraa qo'adhe. Yaa Rabbii yaa jabaa irkoo suman qabaa irkoo fi barkoo
ani suman qaba argite si qaba bakka ulfaatana ani raajinatti ta'a sirboonni isaa marti raajisitti ta'a. Kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaa jiru. Sagantaa keenyaan hedduu takka bashannanaa akka jirtan abdii guddaadhaan qaba. Keessummaan Kiyyaarraa Weellisaa Idaleessaa fi Weellisaa Khadir Ahmedii kan qopheessuun sagantaa kanaa Harashat Tarrafaati. YouTube Maayaa TV Show like, subscribe, share gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a turtiin keenya ammallee itti fufaan faanaa ta'an affeerraa kiyya. Waltajjirra saata waa haala inni daloo itti dalagu hundi bareedaadha. Garuu isa arguu feena bifa albamaan hojiiwwan hedduu maaliif nu hojjenne? Ani amma personally hojiiwwan hedduun weelleewwan hedduun dalagaman si harka akka jiran quban qaba. Kanaafuu maaliif hin dalayneedha inni guddaan jechuudha. Ani hojjechuun dhiisne amma bara 2000 kaasee haga ammatti waggaa 15 miti. Waggaa 15 kana guutuu an takka hojjechuun dhiisne numan hojjedha. Sirbi 10 albamiin ta'a bara kana. Sirbi 11 albamiin ta'a. Sirbi 12 albamiin ta'a. Amma an kiyya kun amma sirba 13 albamii 3 ta'a jechuudha. Garuu yaa Finfinneen jiraadhan beektaa. Amma sirbii akka dammaati. Gaafa dhaggeeffatamu mi'aame. Dammi akka itti dammeeffamu garuu kanniisatu beeka. Mootii kanniisarraa kaasee akkaataa itti dammeessanu jaratu beeka. Ani Finfinnee keessa jiraataa kiraayii manaa kaffalaa amma gaa hojiidhuma stuudiyoo kanarriyyuu kanan ittiin hojjetaaru ergan kilabii galeedha. Seera ta'een hojjetamu jechuudha. Artistoonni shubbistootni keerogiraafaroonni irratti hirmaatan shubbistoonni keessattuu hamilinaa kennu yeroo baay'ee fiildii fa'aa gaafa bakka biraalee na bira ta'anii mee sirba kee naan jedhu hamilina turu baay'ee ijoolleen godina kootis ijoolleen Jimmaas immoo jabaadhaa sheer gochuudhaan isin immoo sheer gochuudhaan gahee keessan bahan jedha carraa kanaan ergaan dabarsaaf hin danda'amne. Maaliif ijoolleen shawaa gahee isaanii bahatanii jalqabarraan deeggaruurraa kaasanii hamilee naa kennuurraa kaasanii hojicharratti hirmaachuurraa kaasanii beeksisuurraa kaasanii jalqabarratti waan baay'ee godhan viidiyoon kun immoo amma baheera. Viidiyoo kanammoo akka inni sirriitti ilaalamu gochuudhaaf ijoolleen Jimmaa jarri sanyii mootii jabaadhaa sirba biraallee hamileedhaan akka dhufnufama sirba babbareedu 3 wayiin qaba kanaan alatti sallee waa'ee seenaa Jimmaa irratti hojjedheera. Isas baasuun barbaada. Garuu kanaan hamileen koo sirriitti jabaachuu qabu. Maaliif kanaan yoo na gammachiistanii sattaanus immoo waa'ee dhuma Jimmaa seenaa Jimmaadhaan wal qabatee qacceewwan Jimma keessa jiran wal qabatee sirbi hojjedhee mi'aasaa jira. Yoon asirratti isin jedhamu yeedaloon koo na jedha. Kan biraa rakkeessa. Saniif jabaadhaa ijoolleen sanyii mootii ijoolleen Oromoo artiin kan hundaati. Kanaaf jabaadhaa nu jiraadhaa dinqisiifattoonni yookiin jaallattoonni aartii martii nu jiraadhaa nuti isiniin jirraa uummatni baay'ee nu jaallataa. Nutis immoo uummata gammachiisuudhaaf dheebuu muuziqaa an gara kootiin dheebuu muuziqaa uummanni qabama albamii bareedaa dhaggeeffachuu barbaada uummanni an dhuunfaadhaan inni hojjetaara ammas rabbiin na gargaaru duraanis sattu na gargaare dhuunfaadhaan hojjedhee albamii bareedaa uummanni sirriitti dhandhamee dhaggeeffatu baasuudhaaf waadaa isiniin galaa fayyaaf umrii naa kadhaa. Akkan deemeen dhufne galaana baaraay akkan useen teenye yaadaan namarraa qoblaa baaliin qabu silaaniin bararraa akkan deemeen dhufne galaana baaraay akkan useen teenye yaadaan namarraa Qabla baling kabusilanim perara Magadle biya ko bonto ijakula
odeessee hin fixu bareedina fuulaa magaalli biyya koo boontuu ija kuulaa odeessee hin fixu bareedina fuulaa kan duraa keekamu ana qofa miti tuula maqaan kee waggayyuu na hundaawaa oolaa akkan deemeen dhufne. Akka galatoomii hadir keenya hedduu si jaallannaa si dinqisiifannaa hojii kana caaluun immoo akka wal agarru yoo rabbii abdii guddaadhaan qaba jabaadhu jajjabaadhuudhaan siin jaa hayyee kaa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaatii kan ture sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaa ture turtii keenyaan hedduu takka akka irraa barattan akka irraa bohaartan abdii guddaadhaan qaba. Keessumaa xiyyaarraa idaleessaa walaleessaa fi